Makan ko kamafido di, kamafido beto ga. Berbahasa gingen finge ti debe. Ini wakai foto, wakai yo mayra bukan kare. Dobara afan ko hikameti. Jadi kami mati. Afan ko farfana mani itu jadi. Yodina dige kana mo episo, aulfato yasos. Saginge hike finge ti episo. Yodina dige kana mo episo, aulfato yasos. Gargara nalo akayonko artirra laba nalla laba malaka mitin harangaman nakapa yarra laba nalla laba mafa pitenaf jade lubu konama mewa Yesus nutti Yesus maliki Yesus goftaki Ababiyati Subayetich Rakata harka qaba Aduu gamtee namaan gala warri isatti gore itti tole warra isatti gore lolee warri isatti gore badhaa Ilma tokkotu miidiyaa irraa dafa geesse fagootti fayyaadhaan jedhanii bukkee darbu maaliif harka qabanillee nagaa gaafachuu baay'ee sodaatee ture namni jechuudha keessa ba'ee bifi koos na badee fuulli koo na gurraacha'ee sayyuu nama madaa'ee kanarraan kan ka'e baay'eedhuma cabee waanan dhokadhee fi namni fuula koos nan beeku narraa fagaatanii altaa'ee jedhu yoo seetaatee hawwaattuudhani keenya sireedhuma irrattan dabarse waggoota lamaan kanaan namni wajjin gaa'ela godhadhe waldaan kiristaanaallee nagantee eenyuyyuu utuu nan barbaadin qofaadhuma koon sireerra gangalachaa ture ijoollee ollaa kootii wajjiniin jechuudha. Wansi keessa ka'e tokko jira. Kennaa waaqayyo sii kenne nama kan biraa keessa hin jiru. Yuuniikii gaafa waaqayyo sii uume siif dandeettii kan mataa keetii sii kennee sii uume. Innaa gaafa waan irratti speeshaalaayiz goote tokko jira. Innaa immoo gaafa faarfannaa barreessuanii oodiyensii koon ilaalladha. Gaafa faarfannaa hojjedhu. Faarfannaa maariffaan hojjedha. Oromiffas Ingiliffaa kanan hojjedhe oodiyensii koo adda baafadheen barreessa gaafa faarfannaa tokko hojjedhu. Fira fakkaatanii kan nama balleessan jiru. Firroon boleessa caalus jira kan jedhu kana yeroo baay'ee deddeebi'ee dubbachaa jira. Waaqee maatii Alaazaar faadhaqee isinii kaaseera. Amma immoo gar tokkottan isin geessa. Obbolaan Daani'eel istaafii isaa akka fira isaatiiti. Istaafiin isaa kuni isaaf hojii irratti walii wajjin waan jira barsaniif akka fira jabaatti wal ilaalu turan. Haa ta'u malee jalqabatti Daani'eel irratti afaan namaa baname, lammaffaatti galmee baname, sadaffaatti boolla baname, arfaffaa irratti garuu kan banamuuf eegamaa jiru afaan bineensicha maasanaa afaan leencaa ture. Waaqayyo gaafa dhufu boolla irraa hin cufne, galmee irraa hin cufne, afaan namaa irraa hin cufne, afaan bineensichaa irraa cufeera. Firri kee inni caalu inni waaqa irraa sun isa dhibaa galma kana sirraa cufeera. Isa dhibaa afaan bineensicha akka hin kufneef jabaadhu kadhadhu kuftee jennaan garuu kan suura si kaasu malee kan lafaa si kaasu biyya lafaa kanarra hin jiru ila dhugaa dubbachuudhaaf addunyaan kun sirraa barbaaddi malee siin hin barbaaddu mee sirriitti hubadhuuti ilaali biyyi lafaa kun gaafa ati kolfitu si faana kolfiti malee gaafa ati boossu dhuguma si faana boossee beekti rakkina kee kana keessattis hundumtu gurra laatee kan si dhaggeeffatu yoo harka keerra waa jiraatedha harki duwwaan diriire argatee kan deebii waaqarraa yoo ta'e qofaadha. Kanaafuu haadhooko ergaa qulqulluu Phaawulos gara warra Roomaa boqonnaa 12:2 irratti akkuma barreeffame jiru sana walitti dhufeenya waaqayyo waliin qabdu daran cimsadhu malee tasumaa biyya lafaa kan hin fakkaatu. Narratti jaaramanii, narratti gurmaa'anii, na dhiibanii maali balleessaan koo maalan godhean jettaa laata guyyaa tokko. Abboota firdii boqonnaa 11-15 olaalte hin argatta Yooftaahee jedhama. Ati dhalagaa lamootaati. Obboleessa keenya miti nurraa adda ba'i sin barbaannu jedhan. Maaliif beektaa kan akka jedhamu? Mucaa kanaaf hin galle malee waa xiixee dhufeera. Aduun ba'uudhaaf quuqeera. Booruun ganamaa diimateeraaf. Yommuun isaan dhiisee deemu lola guddaatu irratti ka'ee garatti galagalaa dhabanii isa malee nuyi furmaatan qabnu jedhan dhaqanii barbaadanii kottu waadaa sii gallaa
kottu alaqaanu irratti ta'e kottu ofirratti simuunna jedhani. Beekta gaafa si dhiibani hin beekani gaafa achi addeebitu garuu muudamaan deebitaati. Warri har'as irratti duulan harka wal qabatanii wali barreessanii walitti manii ka'an kun guyyaa tokko si malee furmaanni hin jirodhanii waan si barbaadaniif gammadi ati dhiibamuun kee gaarummaatti si baasa. Akka jetti aannani bakka nagaan taa'ee jiruu na ilmanii itittuu na godhanii ol fuudhanii gad fuudhanii na raasanii harkuma isaaniitiin na raasanii mataarra na kaawwatan jetteedhan. Harkuma isaaniitiin si raasanii mataarra si kaatu jabaadhu. Gaafa Alaazaar awwaalamu Maariyaamiin Maartaan kan isaan komataa turan Yesuusidha. Utuuti daftee dhuftee obboleessi keenya hin du'uu jedhan. Yesuus turee dhufus kan du'aa kaase Yesuusidha. Inni du'a hambisu Yesuus Kiristoos hin dhufa. Yeroo dhufeetti garuu isa yeroon itti darbee jiraachisa. Egaan kan dhagaa irra tuule Maartaan Maariyaamii kan boo'ee fala fidu Maartaan Maariyaami. Dhalooti kun baay'een isaa isa awwaalee namaa ba'uudha. Yesuus akkas jedhe mee sarra keessan irraa kaasaa annan kaasaa jedhe. Ilaa waan hin jirre namarran kaa'in gaafa Yesuus dhufu kaasuun si dhiba. Yesuus nama baachisa miti namarraa kaasa. Namaa baate waan ta'eef akka namni baatu hin barbaadu. Yesuus Kiristoos Alaazaariin du'aa kaasuudhaaf gaafa dhufu Maartaan Maariyaam komee haasa'u kan foolii fide jedhee boo'u Maartaadha kan Yesuusin maa turte Maartaadha garuu isa foolii fide kanatti siqee kan du'aa kaasa. Miti akka keeffaan jiraadhe dhugaadha. Sila yoonaan du'ee iddoon awwaala koo yoonaana. Ilame, 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 sifame abdin jirai, abdin jirai, abdin jirai, sifame abdin jirai. Namicha waan jalqabdee karaa tafeef xumuran sii godha jedha gooftaan. Waggaarraa galataaf kottu. Lubbuun tokko hojiin keessi jalaan rukutamee ituu waa'ee hojii keetiif dhiphattu dhibeen vaayirasii tirummoo si dhaye fayyaan keessi dhahamee jira. There is the soul suffering of hepatitis B as you were worrying about your career. Guyyaan kee har'a. Now is your day. Hojiin keessan maal ta'e? Hojiin koo baay'ee dadhabee. Tiruun maal ta'edha? Tiruun koo vaayirasii. Hey! The mighty name of Jesus Christ. Out! Out! Seexana isaa hojii isaa dhayeetu fayyaa isaas dhayee du'attoof. The same Satan that tormented his business also tormented his life. Bring out, bring out. You are free. Oromoon durumaa kaasee ummata waaqa beekuudha. Har'a waaqa tolfamtu qaalluu kan waaqessu jedhamee ummata amanamu miti. Durumaa kaasee ummata uumaan tokkodha. Waaqayyo immoo ilma qaba. Ilmi isaas dhugaadha. Dhugaan ilma waaqayyooti jedhee ummata waaqasaa waaqeffatudha. Safuus qaba. Waaqayyo du'aan boodallee nama akka jiraachisuu danda'u ni beeka. Kanaafis lubbuun koo mana waaqaatti illee ni rakkatti jedhee uummata waaqa isaatiif kabaja guddaa qabudha. Namoonni har'a hamilee adda addaa dhoowwuudhaan uummanni Oromoo akka wanta waaqarkee yookaan immoo xaa'ota waaqessuutti maqaa balleessuudhaaf yaadan ni jiru. Dhugumatti Oromoon warra waaqa beekan keessaa uummata hangafaadha. Abbaa, Ilmaa fi Hafuura Qulqulluu qulqulleetti Sillaaseedhaafis hiika kan qabudha. Alaabaan abbaan gadaa qabu mataan isaa falaasama mana kiristaanaa wajjin kan deemudha. Gurraachi mallattoo abbummaa, diimaan mallattoo ilmaa dhiiga isaatiin kan koodeessaa ilmaan isaa bite, adiin immoo fakkeenya Hafuura Qulqulluuti. Manni kiristaanaa illee kirrii kiristaanummaa yookaan kudhaama Sillaasee yookaan maayitaba Sillaasee jettee kan morma kiristaanotaatti hiitu halluuwwan kanneen sadan irraa kan micciiramedha.
Kunis immoo akkamiin falaasamni uummatichaa uumaa isaa wajjin kan deemuu danda'udha. Waaqeffannaan uummatichaas gara samii ilaalee Waaqni samiirra kan jiru kan agarsiisuu fi safeeffannaa guddaa uumaadhaaf kan qabudha. Dhugeeffannaa fi waaqeffannaan uummata kanaas jireenyaa fi jiruu ortodoksummaa kiristaanummaarraa kan adda hin baanedha. Dubartiin Oromoo gaafa deessu icciitii guddaa kan ishiin beektu yaa Maariyaam na qaqqabii jetti. Maariyaam haadha gooftaa keenya Iyesuus Kiristoos illee uummata kabaja qabudha. Tawaahidoon kiristaanummaanis icciitii mana kiristaanaa keessatti kabaja guddaa kan kennitu yoo ta'u, dubaroo Maariyaamiifis jaalala addaa qabdi. Dubartoonni Oromoos dubaroo Maariyaamiif kan isaan qaban bakka guddaadha. Maariyaamiin bakka si hiiktee fi dubartii ulfaan immoo Maariyaamiin si hiiktu jedhees kabaja guddaa uummata qabudha. Kanaaf uummanni keenya waaqa harkeedhaan uummata hamatamu miti. Biyya kana keessaa hangafummaadhaan uummata falaasama waaqa tokkoo fi abbaa ilmummaaf hafuura qulqulluutti amanuudha. Ortodoksummaan ergamoota bakka qabdi. Qulqulloonnis akkasuma Oromoonis kanaaf bakka guddaa ni kenna. Jaalala dubaroo Maariyaamiif akkuma agarsiisu Oromoonis ni agarsiisa.